والله حتى يرجع كمان يعني أكما اسم بيتون ويرجعني كمان باتي سقل في تيكو دان كيسن maaltu warra qabsaaruun immoo afaan bansiisuu isiniin ga'e. Gargaaruu qabna. Isa darbeefuu uummanni Oromoo kutaan 11 maraatuu sanarraa hidhachuu dadhabe. Qofaa miti obboleessa kan kee kan si gaafachuu jiru mana hidhaa keessa. Ani hin dubbanne waggaa kurnaffaa kee. Hin dubbanne. Waan dhugaarratti Oromoon si gargaarti. Yeroon if salphisuu haate amma Mubaarak Musammaa. Yeroon atiif xiqqeessuu deemtu amma Mubaarak Musammaa. Kana malees ka biraa jira waan ati lafa dhiistee jira. Badii ati godhuu jirtu. Tasirra mirkanaa'uu deemtu. Tasirra sagalee kana biraan eenyuun naaga'u jira. Eenyu namni naageessan Mubaarak asin jiru eenyu mee nagarsiisa. Nagarsiisa. Haay jirra jirtuu ijoollee Oromoo baga jiraattan guyyaa lamaan kana ajandaa waa'ee waboo deema. Anis hanga tokko dhukkeen irraa kaasee dhufe hanga dhumaatti na caqasaa. Waboon mana gumaa dhaqee maaf mana gumaa dhaqaa jechuu deema guyyaa lamaan kana. Yaa jira keenya waan isiniin galintu jira. Siyaasaa keessa diinni dhaabbataas hin jiru, firri dhaabbataas hin jiru. Waboon mana gumaa dhaqee mana gumaa dhaqee manni gumaa sun warra kaleessa nu hidhaa ture, warra kaleessa nu ajjeessaa ture, warra kaleessa fayyaa nu dhabamsiisaa turedha. Haa ta'u dhaqe maaf dhaqe baga dhaqe akkamitti kan hidhatee qabsaaru kan beelee dheebotaaru waboodha malee isinii anaaf isinii kan ruuza mana arabaa quufee kaddaamaas ta'ii kuuliis ta'ii warra kakootii kana jechuudha. Har'a isin nyaata gaarii nyaattanii muka yafa keessa ciiftanii jiruu gaarii jiraattanii afaan maaliitiin waboo warra bishaan corroqa dhugee akaayii nyaatee biyya isaa Oromiyaa sana bilisa baasuudhaaf jedhee galgalaa ganama qorraan aduudhaan namaa ruqeeqxan isin waan isa fakkaatee dhaqee itti makame isatu beeka. Yaa jira keenya qaruuxummaa yoo ta'e dhaabbilee Oromoo keessaa kamtu qaruuxeedha yoo jettu ta'e wanni jaalmarrootti qixxaatu hin jiru. Hadda jaalmarroodha miti kan jedha gaafa sana gaafa aktivistii fi artistii fi beekaa hayyoonni Oromootii fi gaazexeessonni Oromoo guutuun sobamanuu jaalmarroon sobamuu dide. Hadda kan gaafa sobamuu dide todha wayyaanetti makame miti baga makame isa beeka waan isa baasu beekaaf makame asirratti waan isiniin galintu jira. Jaldeessi dhallaa ofiin argu kan namaa maleetti Oromoon dhugaa walitti himneeti bakka nutti dhiite bulla. Barcumarraa walii kaan malee dhugaarraa waliin kaanu yaa jira keenya jaalmarroon mana gumaa dhaqee mana gumaa dhaqe hayyee mana gumaa warra kamii dhaqe warra nu ajjeesse warra nu hidhe warra lafarra nu harkise mana jiraa dhaqe abiyyiinoo mana eenyuu dhaqe tokkoo fi tokko bara abiyyiin isin faarsitan kun mana eenyuu dhaqe jaalmarroon warra nu ajjeesse warra nu hidhe warra fayyaa nu dhabamsiise obboleeyyan keenya mana jiraa dhaqe abiyyiinoo kan haadhaaf abbaa keenya jaartii keenya nu biratti harkarraa mure harmarraa mure mana jedhaa dhaqe mana jedhaa dhaquu bira dabarsee abiyyiin siidaa isaa fidee mana keessatti ijaarratee akka bataskaanaa yookaan masjiidaa irratti salaatuu jira galgalaa ganama ga'ee itti gugguufu malee bira hin daarfatu. Inni kun maaf dhokata manni gumaa mana gumaati karaa isa baasu isaantu beekaaf dhaqe isin waan isin galchine keessa maaltu isin galcha hayyee isin Oromoo yaadhaan dhimmamtanii Oromiyaan waboon falmataa sun kanuma keessan sana kanuma isin waan mattan kana maa galtaniin falmanne maan hidhanne yoo waboon dhumu ta'e isin dhaqaa falmadhaaka dhaqaa qabsaa akka jaalmarroo sanatti maaltu warra qabsaaruun immoo afaan bansiisuu isiniin ga'e. Dhimma lamaan wal qabsiisee dubbachuu deema. Eenyu sagalee kana naa waraabuu jirtan keessatti sheer godhaaf keessaan sheer naa godha. Maaliif taa'iroo gargaarsisuu diddee ummata? Anaatu ummata Oromoo rakkataa agarsiisa jettee Mubaariki si kan dhaabbatu naman dhukkubne una dhukkuba jaa jettee silkitti daawwaltee ka dubbistu ni jira. Qottaaf tiktaakii irra jettee ka gargaarsistuu jira. Moo bakka bu'aa irraan harkanneen gargaartu Mubaarikati. Bakka tirfii irraan harkanneen gargaartu. Moo dallaalaan malee hin dalaydu. Dhimmi taayiroo maaliif silaalachuu dide? Dhimmi taayiroo mucaa qeerroo mana hidhaa keessa ijoolleen jimmaatti bilbilanii gaafatanii Mubaarak Musammaa lubbuun numa jiraayi jee ijoollee gaafate. Eenuma jiraa jaaniin
lubbuun jiraate rakkoo tanannatti nus mubaarik musammaa jee xaayiroon mana hidhaa keessa jee jaanii ijoolleen feesbuuk irraa suuraa teetiif suuraa isaa walitti hidhanii poostii godhaa turan maaliif callista tolo ooltummaa waggaa kurnaffaa eebbifachuun kee rakkoon qabu maaliif rakkoo xaayirootii fi Maalti beekti gadhee lafa dhiirri hoolu akka goonna ceese foon allaatti sooru. Jedhu qalbiina kee baraannaa fi bee jaarraa tokko hin caalu jabaadhu yaa wabooboota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkiinsiif haa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala jabaadhu moota ajjeesii sooratu bineensa gaggala. Qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa. Absoo diddaa gabrummaatti dhufa injifannoon dhiigaan ni dhufa fuulee jaallan dhiigaan tattaraaran galmaan ni geenya minilikii gabroo qatamne jedhamee wayyaanee dammaqsite biyya keenya hin saamsinu lollaa baay'ee jettee Itoophiyaa bosonaa afaan qawweetiin laksite ijaaramte afaan qawween Haalli diinee isheen Oromiyaa walabaan ni ijaarra gachanni saba Oromoo waboonaa jiraattu akka Oromiyaa fi rakkoo gurbaa harargee kakalee lachuu fashalooyte kan fiidiyoo waraabeessitti ergatee mubaarik musammaa biraan naagee ajee Itoophiyaarraa harargeerraa machaaraarraa mubaarik ilmaan sadiin qaba jaartiin qaba haadhan qabu abbaan qabu firri kiyya ilmaan Oromooti sagalee kiyya ilmaan Oromoo biraan naagee obboleessa kiyya siin jee gurbaan sanilleen hararirraa sagalee sitti erganii ati poostii goote mubaarik keenya obboleessa kiyya qaalii namaa gaarii mubaarik jechuudha kaleen na dhukkuba tiruutiin na qabe ijaanii waa harkuu dadhabe gurbaa kana gargaarsisuu hin danda'u Oromoo gargaarradhaa jettee nurra dhiistee guyyaa lama qofa laayifiirraa achi maqan taate geemmi danteetti fufte jechuudha mubaarik musammaa siigalee kaleen na dhukkubaa tiruun na qabee ijji kiyya waan takkanaan arkuu ummata harargee gurbaa keessan kana gargaarsifadhaa nuun jettee anaa fi Ibroo Shaxaa Muniiraa Mahammad nu yaamtee jechuu diddansaaf mubaarik nurra dhiistee jechuudha dhaggeeffadhu tolo ooltummaa waggaa kurnaffaa kan kee kaballeessu takkaffaa dubbii xaayirooti lammaffaa dubbii obboleessa keenya kan kalee lamaan dhugubdu ka Itoophiyaarraa mubaarik keenya na gargaarsisiin je'ee nurra dhiiste mubaarik kan tooftaan na dhukkuba nuun jette na dhukkuba gargaaruu hin danda'u nuun jette guyyaa takka tapha geemmiti fi laayifii geemmii addaan dhaabini dhimmisa maalirra geellee jettee hin dubbatini dhaggeeffadha jibbaa miti kuni xiqqeessuu miti kuni jibbaa kee miti dogongora kan kee akka sirreeffattuu fi dhimmi xaayiroo kuni waggaa kurna kee eebbisa dura maallaqa mucaa suudii keessa jiruu kana ka xaayiroo kana anis niin kafala adda durummaadhaan dirqama narra jiru niin kafalaa jechuudha isinii galee yoo mubaarik irratti hojjanne ashqaaboota ashqaabaalee warri as jalaa us jettan usa isinuu usaa rabbiin sodaattanii isinii galee dhugaa dubbachuunii qaanfattanii isinii galee nama haqa dubbatu dura dhaabbattanii kanaaf qiyaamaan isinii ta'uu jirti mubaarik narra namni itti aanu hin jiru mubaarik narra namni kabaju hin jiru mubaarikiif anarra namni hojii nyaatees hin jiru isinii galee cubbuu teessan ta meediyaa hoy afaan lafa gad deebitanii dubbistan stop godha dhagayin waggaa kurnaffaa kan keessi eebbisna yookaan gargaarsa xaayiroo goota yookaan ka gurbaa harargeessan goota akka osoo jirtuu siidhaamna lubbuudhaan walirraan qaanfan walirraan dhoonsinu mube wanta gita walitti jibnu hin jirtu sii galee mubaarik dallaalaa yoo daleeddes dallaalaa sii kafalanii ummanni bakka bu'aa irraan arganne hin dalagu yoo jettes haa sii kafalanii sagalee qabdutti gurbaa kanaaf daafii qeerroo kana kan waggaa meeqa mana hidhaa keessa jirutti sagalee ta'iif mana kan kee banii dhimmi mucaa kunii sa'a 36 keessatti 50 Suudii Arabiyaa guutama gargaaruu irraan qabdu malee akka bahuun feetu malee xaayiroon sa'a 36 nam 36 Suudii yoo kanne
Mucaa kana namni biraa dooraa dhibba lama lama yoo kanne namni hin dandeenye dooraa dhibba kanne ni ba'a mana hidhaa keessaa kottu mubaarik dhuftee jirta. Kottu dhimma Oromummaa irraa qabna jibbaa wal irraa hin qabnu kottu see. Nasra. Yes. Nasi mana banate oggaa kurnaffaa koo dura dhaabataa jechuudha. Duraan dhaabbatu taa'ee gargaaru. Saa soddomii jaanurraa fudhatan jechuun jira. Dhimma tokko bantu. Kanuma booddee yuga dibee tokko nama tokko irraan dubbadhu kana booddee nama tokko irraa fedhu aduu fedhu akka barbaade ta'u nama tokko irraan dubbadhu oggaa kurnaffaa koo immoo akka gaariittan kabajadhaan. Deebii dhumaati kun. Qofaa miti obboleessa kan kee kan si gaafachuu jiru mana hidhaa keessaa. Ani dubbanne oggaa kurnaffaa kee. Hin dubbanne. Isa darbeefuu uummanni Oromoo kutaan kudha tokko maraatuu isaanirraa hidhachuu dadhabe. Kana booddee tokko nama tokko irraan dubbadhu. Nama tokko irraa. Ni sobda. Mubaarik keenya ni sobda. Nam takka sin tuyne. Gaafa sobarra namni si tokko mudhiidhaan sirraa dhorku jira. Sababa keettiin arranfameen. Ani sababa keettiin arranfame. Mubaarik namni tuqe nama arranfame sababa keettiin. Dhiisi waa'ee oggaa kurnaffaa jettanii ajandaa kana keessa galchaati. Abbaan barbaade gadi bahee oggaa kurnaffaa isaa kabajataara. Oromoo hin nufinaa oggaa kurnaffaa koo rabbiin jecha godhayaan. Oggaa kun dhaabatee kabajaa hin nufinaa. Oromoo nam tokko isin ilaallatu hin nufinaa. Awwaala sagaatiif dhibboota waan madda Somaalee waan madda. Guyyaa sadii sirraan fudhatu taa'iroo gargaaruudhaaf Mubaarik. Kana maa mormita? Siin hin jenne oggaa kurnaffaa. Abboo kijiba sirra haa kaa'u. Wallaahi ajibni nafu haqqiini nafu biyyi duniyaati. Dhaga'i nasraa biyyi duniyaa xiqqoodha. Dhaga'i nasraa dhaga'i isaan tana keessaa ajandaa wayii barbaadu. Biyyi duniyaa biyya duniyaati. Biyya aakhira. Suuta waliin dubbanna. Aakhira jedhamu jira giiftii kola geeffatu. Tasgabbiin natti dubbanna suuta. Aakhira jedhamu jira. Suuta waliin dubbanna. Suuta waliin dubbanna. Suuta waliin dubbanna ayyee. Suuta natti dubbanna. Ilmaan wasa kaa'aa jala deemanii na arrabsaa jiranuufi itti gaafatamaan Nasraa Gursum. Naa waraabaa viidiyoo kana la. Wasakoota jala deemanii na arrabsaa jiran ilaala. Gargaaruu qabna. Nasraa itti gaafatamaan. Nama tokko la. Nama tokko gadi deessu kaleen ta'u. Gargaaruu qabna. Ati gadi beeyi gargaari. Ilaallata gadi beeyi gargaarsisi. Guyyaa sadii sirraan fudhatu. Isa moosa baraa mucaa harargee tiruun na dhukkuba kalee na dhukkuba jedhee jennaan na dhukkuba jedhee jette. Ijoolleedhaa gadi ba'een viidiyoo mul'adhee hawaasatti iyyaarsi. Warra si duraa jira, warra si boodaa jira. Meeqa turte ofii keetii haala mana hidhaa Saudi Arabiyaa dubbadhuuti yoo ajjeesan si ajjeesanu yoo barbaadan si godhan si haa godhan wareegama kafalii ijoollee kanaa dubbatu. Isin immoo sheer godhaa. Mana hidhaa keessa taa'ee akkoon keessi hin dubbatu akaakayyuun keessi hin dubbatu obboleesso. Kanaa jennaan obboleewwan warri daawwataa jirtanu taa'ee lubbuu isaatti murteessee yoo dhofii gootii du'es ijoolleedhaa gadi ba'een viidiyoo mul'adhee hawaasatti iyyaa jedhee dhufe waan ta'eef sheer walii godhaa nama digdamatti hin baay'eet godhaa keessaa yallaa dubbadhu taa'e akka addaan nun baafne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota ilmaan Oromoo Facebook Mubaarik jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattan baga jiraanne irra geenye sagaleen koo sirriitti dhaga'ama miti. Sirriitti dhaga'ama. Wallahi hadda erga qabamne ani akkuma isin beektanu erga qabame baatii 9 fixee 10 keessan jira. Baatii salgan kana amma mana hidhaa keessa turre keessatti rakkoon irra ga'u hundaayyuu ani dubbataan turre sababni maalii fi uummanni keenya yoo iyyuu jira. Galuu jiru xabdii horanneeti kan nuti teenyu. Akkasitti abdii qabna. Amma immoo osuma jennu uummannis bararaanis banamee kalasiin gallaa osoo inni dhukkuba keenyas isa namni immoo nu keessaa miidhamus gocha immoo as koroonni as keessatti nutti godhan hundaayyuu obsineetuma irra geenye. Hadda immoo gaafa namni keenya hundi callisee mootummaanis xiyyaarri nurraa dhaabbatee rakkoon akka keessatti immoo waggaa dirribaa nutti hammaate jedhu dirqama nuti ta'e ol baanee dubbachuuni waa'ee miidiyaatiif waan uummata miidiyaarraa waan duraanuu beennuu fi fakkeenyaaf mataa kootti gaafan barraa jiru yoo namni biraana wallaalellee ati na beekuu dandeessa akkan uummata keenyaaf baay'ee dhiphataa ture jechuudha warra mana hidhaati. Gaafa sana ani osoo uummata qofaaf hin taane namni keenya amma gaafa waan tokko godhu waan hadha nama horra ga'e burnarra gahaa hin yaadu. Garuu waan gaafa sana
hanga dabareen na ga'utti jedheetaniin iyyaa ture. Dabareen sun narra ga'uun hin oolle na qaqqabe kiisni alatti uffadhee kubsii tokkicha alatti qabadhee ijoollee keenyaaf sagalee ta'aa ture. Hadha narra gahe kiisa sana uffachuun narra gahe kubsii tokkicha sana nyaachuun narra gahe. Ilmi namaa immoo waan fedhe yoo azabame keessaa ba'a. Ati nyaattee quuftee yoo galgalaaf ganama dhahamte waa tokkoon taatudha jechi qaama siita. Garuu nuti kan ittiin dhahamuu jirru ulee mootummaatii fi beelaan dhahamuu jirra. Yaa obboleessa kiyya addunyaa kanarraa hayawaan illee namni beelaa hin azabu. Nuti beelaan kan nuti azabamuu jirru. Isa kanaaf uummanni keenya garuu gaafa nadha nutti callisee jedhu hedduu nutti dhagahamee hedduu gadduu jirra. Miidhaa adda addaa nurra ga'uu jira. Miidhaa nurra ga'urraa yoo isin himu ta'e namni keenya dhukkubsata. Waa tokko jedhu ilaalaa uummata Oromoo la. Wallahi dhaaziin kun qoricha kooti la ilaalaa. Ilaalaa guyyaa sana nama jedhu ilaalaa. Ilaalaa uummata la. Himu beekenya. Tokko tokko nuti nagatta. Fayyaan kan radduu jira ilaalaa. Ilaalaa la. Booya dhiisi. Lama. Bu'aan jiru lama la. Adii jala la uummata la. Torbee tokko bal'inaa ifirraa dhimma mucaa jimmaa maaliif galtii namaarra seentee mu'it godhattee ta'a oolta. Mana kan kee banattee maal fuula cufattee teessa. Mucaan isaa Mubaarik naaf baadaa jechuun jira siin jenne nuti. Maal taate Mubaarik kun jibbaa miti. Ifama hojii kalas kanuma sitti mun dhufe hin ta'u ta'e kalas kanuma sitti mun dhufe an deebi'u Kun jibbaa miti hin ta'u. Dhugaan didin dhugaa gargaari obboleessa kee gargaari hin fakkeeffatii Mubaarik. Nuti wal jaalannaa ajandaa dhimma kurna kiyya jeelaa dura dubbate. Mee akkamii gargaarra jee osoo hin seenin akkam godhuu qabna osoo hin jahin kophaa kooniin dadhabee na gargaaraa osoo hin jahin sii galee ani waggaa kurnaffa keen jedhe gargaaruu qabna asirra siin jechuun kiyya hamtuu miti mubee kuni dirqama sirra jiru kan uummata Oromoo irra jiru qarshii birrii kiisha keetii baasteen kafaltu Mubaarik sagalee qofa taataaf Oromoon birrii kabaltee gargaarti. Haga arraa jechuun haga ammaa gargaaruu jirti. Ati laayifii banattee teessee uummata kan kee gaafattee waan dandeessu gama keetiin akka nama tokkotti gargaaruudha malee sii galee wanti kophaa teessi rakkise hin jiru. Ani garaana nyaatte viidiyoon achi deemti feesbuuk irra achi deeman suuraatii walitti hidhanii suuraateetiin gastee yoo seente mi'uut godhattee teessa mubee hin dubbattu mana kee yoo bantee fuula bantees guyyaa lama onni irraa teessee dubbattee hin beeytu kun sin gubin kun sin balbalchin. Haka jiru si dubbachuu jira. Anaaf waan naa godhi siin hin jenneen. Ani maal naa godhi siin jeyan. Mucaan si gaafachuu jiraan siin jeyan. Si galee. Ilmaan asilaa baha. Gushaalee. Annamaa arrabsutti hin jiru. Ani xaayiroo maaliif hin gargaaramne jechuu jira. Warri afaan bantan achumatti. Warri afaan bantan achumatti dubbii adda baafadhaa sammuu keessan bayyanachisa. Okkee kaachi keessaa boo'u jiru nama keessan dhiiga keessan obboleessa keessan kaakki keessanii jireenya fadhu akka nama tokkoon suutitti hidhamee hidhachaa isaa fixatee galuu gollaalle. Sababa Oromoo fi naftanyaatti wal lolaniiti hin cufu koomantii maaliif hin cufaanii? Maaliif hin cufu? An dhugaa dubbachuun hin beekama. Abbaan fete ayyitu, abbaan fete na arrabsitu, abbaan fete dhugaa barreessitu, I don't care nama irraan kaayyanneen. An takkee warra nama cubbuu gabbisuuf hangan takka gurran kanneen beeytanii. An dhugaa dubbadhee nama shanii wajjin nama deemuu barbaaduwan. An nama fakkeeffachuu barbaadu miti. Waggaa kurnaffaa kiyya dura dhaabbachuu barbaadda waggaa shanaffaa kiyya hin jenneen. Namni Oromoodha aarsaa kafalaa jiru sii galee bu'aan irraa fakkaatu hunda cufaa deema. Sii galee waggaa kurnaffaa Oromoo meeqaantam goota meeqa aarsaa kafalee du'ee hidhamee ajjeefamee mana hidhaa keessa jiree qabsoo irra osoo jiru hagammaa hidhaa jiru nagarre. Nama if dhaade, nama if boone, nama if hin dhaadate hin agarre haga ammaa. Hin agarre dinquu dayyaasirra kan Oromoodhaa tola oolen jiru. Dinquu dayyaasirra kan Oromoo aarsaa gurguddaa kafalen jiru. Takkaa dinquu nuuf hin dhaanne, takkaa dinquu nuuf namatti hin boone, takkaa dinquu namatti hin forokkoo.